Guyyoota kudhanii olitti kan murtaa'an fiizikaala qaama keenyaa maatii keenyarraa jalqabee shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa rakkatan furdina fayya qabeessa karaa salphaa taheen qoricha ajaa'ibaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Asha marga fuunee Oromoo koo guutu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin kan har'a asii argitan kun kan qabadhee dhufe waan gabaaf oolu yookiin ammoo hojjetamee kiiloodhaan gurguramu mana keessatti qabadhee isiniif qoode. Isin maatii kiyya waan taataniif fayyadama. Maatii keessaniifis akka bitatanii fayyadaman godhuu ni dandeettan. Immoo namoonni dhugaa rabbii maatii keessaniif barbaadan jechuudha. Maallaqaan isa qophaa'e nama beeku hojjetee haaluma salphaa taheen koomantii jalatti yoo naa barreessitan bilbila kiyya isinii kenne maatii keessanii bittanii geessuu ni dandeettan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo hojjetamu yoo barbaadan viidiyoon ilaaluun akkasuma immoo nyaata gosoolee 30 hanga 20tti hojjetame isiniif qophaa'ee maallaqaan ni gurgurama. Inni sadiin asitti argitan kun garbuu biyya keenyaa jiraa fi akkasuma shamaraa fi yansuuna. Yansuunnis tahee shamarri qaama keenyaaf hedduu baay'ee bareeda kan ta'ee fi jabina qaama keenyaa yookiin keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jiraatanii fiizikaalli qaama isaanii gad of dhiisee akkasuma immoo iyyuu hansaburee jedhe ijaaruufis tahee fiizikaala qaama keenyaa qofa osoo hin tahin gadaamessaa fi bokoka garaa keessaa fi akkasuma rakkoolee mar'imaanii kana qofaa miti. Yansuunnis tahee shamarri waan hedduu nu gargaara. Akka hin furdanne cooma gubuufis tahee walumaa galatti faayidaa qaama keenyaaf kana jedhee lakkaa'ame viidiyoo kanarra waan hin dhumneef har'a kan hin qopheeffadhe akkuma sitti hime kun ammoo iyyuu harcee boqqollooti kun sukkaara jechuudha. Kun simsima. Namoonni kana argachuu hin dandeenye simsima yookiin saliiqa nuugii biyya keenya fayyadamuu ni dandeettanii simsima ofirraa dhiiftanii itti aansuun abishii burcuqqoo 2 hanga 3 abishiin hedduu bareedaadha. Baay'ee itti dabaluu qabnallee immoo ittis eda'uu qabna. Itti aansuun harcee kan achi aanu sun diimaan harcee xaafiiti. Namoonni biyya Arabaa keessa jirtan harcee xaafii argachuu hin dandeenye harcee dukunaa jettanii diqiiqa dukun yoo jettan argachuu ni dandeettanii. Abishiin jechuudha namoonni hedduu foolii dho'itii maal abishiin kana haala kanaa fi karaa kanaan foolii tokkollee hin dhahu garuu akkaataa itti fayyadama hanga xumuraatitti namni dhugaan barbaadan maatii keessanittis himuu barbaadan asitti kan argitan loozilee fi akkasuma immoo iyyuu loozii gosa 3 walitti makame daakamaa qabadhe kan dhufeedha. Isa kanneen sadiin ho'ifannee kan walitti deebinu taana. Hordoftoota fi kabajamtoota razaan ooroo warri maatii koo hin taane maal godhuu qabdanii asumaan maatii kootti jedhamu warri maatii koo taatan viidiyoo kana laayik gochuun sheer gochuun namoonni midhaan kan maatii keessan haadha keessan obboleettii keessan kan deettee fi akkasuma rakkoolee hedduu keessa kan jirtu kan huqqatti isin jalaa miidhamte goyde biyya keessa jirtan maallaqa xiqqishuu biyya ambaatiin biyya keessanitti bittanii baatii 3 hanga 4 keessatti jijjiirama guddaa arguu danda'anii haadha keessa kan lafti martuun kan dhukkubu qoricha jechuudha. Wanni kun nyaata qaama keenya deebisu qofa osoo hin tahin namoota biyya keenya keessatti baay'ee nama furdisu nama dhiigni hir'atee lafti martee hir'ina dhiigaa fi hir'ina qaama isaa sirriitti viitaaminoonni keessaa hir'atee faayidaa guddaa kan qabuu fi ammoo karaa naannahaatiin kana fayyadamuudha. Haala kanaan suuta immisnee ho'isnee erga jennee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qabdanii akkuma qorsoo yookiin baabataatti xaqooytanii erga geessine yoo inni qorree jedhe maal goona maashina daakutti finnee daa'ina. Garuu jechuudha namoonni biyya keessatti hojjetattan harcee garbuu karaa kanaa fiddanii oowwisuu ni dandeettanii harcee haayisaas oowwisuu ni dandeettanii akkasuma yansuunaa fi shamarallee karaa salphaa ta'een argachuu ni dandeettanii gabaa keessatti bakka urgooytuun adda addaa yookiin ammoo mi'ooytuu yookiin qimamiin jedhanitti hin argama jechuudha. Erga daa'inee geessine isa kana ammoo iyyuu gingilchaa kamiinuu haa ta'u ni gingilfannaa isaanii qulqullina qabuu fi isaanii keessi isaa natsaa gogaa ta'etti jechuudha. Kan jechuun nyaatni irra nyaatamu buddeen irra nyaatamu kan barbaade haa ta'u garuu isaanii golboo osoo tahee yookiin ammoo iyyuu akka saafatitti jechuu kan lixiifaatti miiciqatan osoo tahee bareeda waliin dhahuu fi waliin gahuun hedduu namatti tola. Haala kanaan kunuu gingilfannee jiraa isaa gubbarra dhiifnee gizee 2-3 irra deebinee erga gingilchinee geessinee ammoo iyyuu kan itti naynee gingilchinu hunda isaatu iyyuu dabareedhaan bishii akkasuma ammoo iyyuu waan hunda jechuudha waliin gahanna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya immoo namni biyya jirtan garbuu haayisaa xaafii boqqolloo fi wantoota kanneen jechuun walitti makuudhaan waan hedduutu jira. Maatii keessanitti himtanii akka fayyadaman godhuu ni dandeettanii immoo haala qorichaatiin namni barbaadan maatii keessanii bituu wantoota hedduu kan walitti makamu kana qofa osoo hin tahin jechuun viidiyoolee hin hojjetin baay'eetu jira. Amma kan itti naqe akkuma isin argitan kan harcee boqqolloo akkasuma immoo iyyuu harcee qamadii rakkoo hin qabu harcee qamadii burcuqqoo tokko itti eda'uu ni dandeenya. Harcee boqqolloo burcuqqoo tokko, harcee qamadii burcuqqoo tokko, abishii burcuqqoo 3 hunda isaa egaa haala kana waliin geenne simsima yookiin saliiqa kan immifame dura lafaa qaba. Yeroo hedduu akkamitti akka immistan isin barsiisee jira. Talbaa daakamaa jechuudha. Loozii
gosa sadihis tahee gosa takkaa tahee loozii tumtanii mana keessan keessatti talbaa ammootuyyuu walakkaa burcuqqoo itti yoo baay'isne jechuun talbaan hedduu bareedaadha garuu akka hedduu lafeen keenya laaffii akkasuma pirootiinii gahaa ol guddaa waan qabuuf simsimnillee akkasuma waan ta'eef ni hir'isaa deemna. Talbaa walakkaa burcuqqoo, simsima burcuqqoo tokko, abishii burcuqqoo sadii, harcee boqqolloo burcuqqoo tokko, harcee qamadii burcuqqoo tokko, garbuu burcuqqoo tokko, haayisaa burcuqqoo tokko. Kana qofa osoo hin tahiin wantoota gara 20 kan hojjetamu garuu ammootuyyuu hojjetamee geeffamee kan gurguramullee ni hojjanna. Asitti kan argitan kun ammootuyyuu haaluma salphaa tahee yeroo hedduu barsiisee jira. Zabiibaa fi sukkaara itti naqataa jirra. Zabiibni kun afaan kennan ammootuyyuu dhiifama nuuf kolchaa isiniin jedha. Weenni goggogaa yookiin ammootuyyuu weenni mazedhama isa gogesan firii isaa tahu akkuma beekamu mana arbaa keessatti ruuzanillee ni hojjetama waan hedduun diizaayinii adda addaa nyaata irratti kan hojjetamuu fi shunkurtii wajjinillee kan xabbafamuudha. Garuu karaalee kanaan osoo hin tahin karaalee amma isinii himu kanaan erga hojjannee geessine kan gabaa waan ta'eef kiiloo tokko ni mazzanna jechuudha. Akkuma asitti argitan kanatti kiiloo tokko mazzannee kiiloollee guutuu viidiyoowwan akkanatti isinii hojjadhee fi akka hojjettanii irraa fayyadamtanii fi namoota bu'aa argatan yookiin bu'aa irraa argatantu kun asitti kiiloon tokko meeqa jettanii gaafiin keessa waan hin oolle kan ammootuyyuu wanni isiniif jechuun yoo barbaadanii jettan kan isinii hojjetamuu fi akkasuma ammootuyyuu koomantii namoonni barbaadu gara nama baay'ee yoo ta'e yoo xiqqaate jechuudha nama 20 ol yoo kan taru ta'e akka hojjetamu ajajuu ni danda'a. Haala kanaaf namni maatii keessanii bituu barbaadan kan biyya keessa jirtan qofti jechuudha kan biyya alaa osoo hin tahin maatii keessanii hojjannee geessuu ni dandeenya. Isin ammootuyyuu warri biyya ambaa jirtan haala kanaan hojjettanii ho'isuu ni dandeettanii garuu kan biyya keenya keessatti hojjannu kana qofa osoo hin tahin hedduudha. Erga haala kanaan qopheeffannee geessinee jenne dhadhaa bayifamaa maankaa tokko fudhanna. Dhadhaa biyya keenyas ni taha, dhadhaan biyya arabaatis zibdaaleen adda addaa ni taha. Maankaa tokko hanga lamaa fudhanne midhaan kanas jechuudha kan asitti naqannee qodaa keenya burcuqqoo tahuu qaba yookiin ammoo qodaa qadaada qabu tahuu qaba. Dhadhaa keenya kan dura bayifannee qopheeffannee lafa kaane ibiddarra keenne yoo inni sirriitti wal fudhatee jedhe maal akka goonu walumaan kan laallu taha. Nyaanni kun furdinaafis tahee faayidaa guddaa kan qabu akkuma asitti argitan kanatti maankaa sadii fuunee jechuudha itti naqna. Nama qufaan qabee dubartii deettee akkasuma ammootuyyuu dubartiin uf qofaaf osoo hin ta'in abbaa manaa isii ijoollee isii irra caalaa jechuun shamarran keenya warri fiizikaalii keessan gadhiise haala kanaan fayyadamtanii akkasuma immoo bu'aa hedduu faayidaa guddaa irraa argachuu ni dandeettanii mee mana keessanittuu godhaatii laalaa fayyadama kan bittan haa ta'u. Garuu warroonni maatii keessanii bituu barbaadan dubartiin dahaaf barbaadan akkasuma dahaaf obboleettii keessan sapiraayizii godhuu barbaadan akkasuma maatii keessaniif sapiraayizii godhuu barbaadan yoo koomantiidhaan namni hedduu tahe ani haaluma salphaa taheen hojjannee isinii geessuu fi akkasuma naannoo jireenya keenyaa isinitti himuudhaan haala kanaan yogguu hojjetamullee waan gaarii irraa gammaddaan viidiyoon hojjannee kan isin argisiifnuu fi kiiloo meeqa akka ta'e kan isinitti himnuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala kanaan ergaa inni xiqqoo wal fudhatee jedhee bishaan itti naqna jechuudha. Kan amma hojjadhee jedhe midhaan kun burcuqqoo lama dhiifama nuuf kolcha burcuqqoo lama maankaa lama jechuudha yookiin kubbaayyaa lama maankaa lama erga haala kanaan geessinee jennee kun akkana tahee jira. Nyaata yeroo qorraa dhugamuu danda'uu fi akkasuma ammootuyyuu dhugaatii yeroo hedduu dubartii deettus tahee dubartii olmaa jirtu akkasuma ammootuyyuu sukkaarri itti waan hir'ateef laalee jira itti dabaladha jechuudha. Dubartiin deettee jetti daa'imaanillee dhuguu ni dandeettanii akkasuma immoo namoonni barbaadan daa'imaanillee dhuguu ni dandeettanii. Egaa inni haala kanaan wal fudhatee dhugaatii bareedaa amma sitti argitan bifa bareedaa kana tahee jedhee irraa buusne qabbaneessine bismillaahi jennee nyaata sadiin booda al sadi dhuyna. Walumaa galatti ciree booda ciree nyaannee kaanillee ni dhuyna. Erga ciree nyaannee sa'a tokko geenne akkasuma laaqana nyaannee sa'a tokko booda yookiin lama booda nu dhuyna. Akkasuma nyaata galgalaa nyaannee sa'a tokko yookiin lama booda nu hundarraa sa'a tokko yookiin lama akka kiniinii jechuudha. Isiniif galee hangam fayyadamna warri jettan ji'a jaha fayyadamtanii ji'a sadii faddaan kuttanii ergasiitti deebi'uu ni dandeettan. Amma sirra isinii deebi'a. Hangam fayyadamna ji'a jaha yookiin baatii jaha erga fayyadamnee jennee ji'a sadii faddaan kunnee itti deebina jechuudha. Haaluma kanaan jireenya keenya keessatti fayyadamnee maatii keenya hiriyoota keenyaaf dubartii deettee fayyadamuu ni dandeenya. Horaa bulaa nagaatti fayyaan faaya Oromoo guutuu